فيديو من الدوتايش بريدو تيا agartanii micattii tana achiin gahe ufitti as qabee of bira fiduu hin wallaalle badhettuu hammas Way carraa shamarran keenya biyya Arabaa. Miidhaa kana hunda keessa dabartee haala kana hunda keessa dabartee Arabni ni cinqaa Oromoon ni cinqiti. Mee Oromoon immoo maaliif akkas cinqiti rabbiidhaati? Guyyaa lama of bira bulchitee akka barbaadetti taphattee amma dhuftee miidiyaa irratti akkas goonee jechuun maal barbaachise? Intalti sammuun tuqame wallaahi billaahi marataarti. Obboleettiin marataarti. Maatiin guutuun marataa jiran. Maaliif akki kun? Maaliif ta'a? Maa rabbii jedhaati obboleettiin qabdanuu? Haadhaan qabdanuu, maatiin qabdanuu, shamarran dhalanne guyyaa lama guutuu awwaaltanii osoo jaartii qabdanuu bakka itti awwaaltanii guyyaa lamaan booda bakka amma mana jaartiin jirtu fiddanii sanuu miidiyaa irratti geessin gabbaatee dubbachuudhaan tokko waan isin iccitii baasuu deemtu akka waa isin himachuu deemtu dundubbaan miila jalaa xaraydanii kuufiftanii silkii garagalchitanii maaliif mee rabbiidhaati kun intalti kun obboleettii keessanii Oromiffa dubbatti maaliif akkas wal taphachuun Oromoo Gurbaan qeerroo jedhan kun atoo muqiimaa nama guddaadhaa jaartii qabdaa ilmaan qabdaa maaliif duriyyee waliin intalti kun Usmiyyanii fi Muzammil gurbaan jedhaniin kun guyyaa lama guutuu intala of biratti awwaalanii birrii hin jirre itti himatanii wagguu duraa birrii 5,000 geessina galchina jedhan. Birrii 5,000 iyyii riyaad geessina jedhan. Dubbiin riyaad irraa hafee gara eessa dhufte gara Makkaa fidanii jechuudha. Makkaaniif bishaan kiiloomeetira waa xiqqoodha. Sa'aatii 4 hin caalu. Birrii 1,200 biran kutu. Akkasuma immoo garuu jarri birrii 5,000 furtanii kaanii ammas qeerroon birrii 5,000 baasee jedha. Waliigala birrii 7,000. Gurbaan Muzammil jedhamu ammas birrii 7,000 jedhaa jira. Birrii 14,000 iyyii bishaarraa kaatee Makka dhuftee intalli kun amma. Birrii 14,000 jechuun riyaala 14,000 jechuun birrii Itoophiyaatti birrii miiliyoona tokkoof wayii jechuudha. Miiliyoona tokkoof cinaadha. Miiliyoona tokkoof 500,000 jechuudha. akkuma qeerroon riyaala 2,000 haqa isaa irraa qabu anilleen riyaala 7,000 haqa kiyya irraa qaba micatti. Income maalif? Allaini ati irraa qabdu jecha haqqummaa na himataa jira. Allahi dhiifama nama Allaini ati irraa qabdu jecha. Ustaz Muhammad. Oya manan jeeqinaadha waan irraa qabdan hunda micciyoo dura baasnee miccoo bikka mijjaa tokko geessine sanboota waan hunda ni dubbanatu haruu waliin geessinu. Jalqaballee qeerrottillee himee jira. Maal itti usmi? Amma bakka cinqii jirti. Koy Muzammil. Akkas jechaa hin jiru. Waan barbaannu dhageeffadha. Sodaatee jirti si galee. Gattiin tun dhageeffadha. Waan tokko dubbadhee bahuu fe'anii jiran. Dubbii akkas godhu dhugaan sitti Maki. waa dubbachuu sodaatee Dhageeffadha. Dhagahi mucatti ati. Kaleellee nama 30 ol guurtee bakka mana jeesifte. Nama atiin kenniniif nallee yoo ta'e nuti irratti qabi. Usmiyyaa facha cagas. Qeerroo waan siin jedhu. Edaa si kadhannee Usmiyyee kana biratti yoo mucattiin tun dhufte waan laal dhaggeeffadhaa. Bacar hin jedhinaa luchee keessan kana dhaggeeffadhaa waan isinitti malaan amma wayyoo dhiifama godhaa. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warroonni viidiyoo kana dhaggeeffataa miira keessan galee waa biraan haasa'ee dhiifama. Isin usaa. Intala kana birrii riyaala 5,000 walii galan duraan. Riyaala 5,000 sana kaffalameera. Intala Roozaa jedhamtu ijoollee argeetu kaffalte riyaadurraa. Dubbiin riyaad geessuudha. Riyaadii fi Makkaan bishaarraa yoo ilaalame riyaadtu irra fagoodha. Bishaan Makkaanii fi bishaan walitti dhiyoodha. Bishaarra kaanii Makkaa dhaquun dhiyoodha. Bishaarra kaanii riyaad dhaquun immoo fagoodha. Akkasuma waliin riyaala 5,000 kaffalameefii jira. As deebi'ee birrii riyaala 5,000 sana keessa kaatanii qeerroon gurbaan jedhaniin kun birrii 2,000 kenneetan fidee jedha bishaarraa. Agartee birrii meeqa ba'e 7,000 ba'e jechuudha. 7,000 ba'e sanarratti ammas deebisee birrii 7,000 biraa qabaa. Ammas kan biraa birrii 14,000 jechuudha walii gala. Intalti kun bishaarraa kaatee Makka dhaquudhaaf birrii 14,000 nyaatamti jechuudha. Muzammil turiyaa suudii keessa taa'ee intala kanarraa 14,000 nyaata ta'ee walumaan jira.